hordoftoonnii fi daawwattoonni kabajamtoonni maatii martiituuf nageenya haraarra jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u. Egaa guyyaa har'aan kana istiidiyoo martiituuf keessatti kan argamu ana Raahel Tuubiidha jechuudha. Warreen nan beekne asumarraan maatii taatanii na baruu dandeessu, warreen na beektan immoo istiidiyoo keessatti kan argamu ana waan ta'eef guyyaa har'aa kana wanta ajaa'ibaa wanta nama bashannansiisu qabannee isiniif dhufnee jirra. Duraan dursatti garuu martii istiidiyoo keessatti naaf yeroo keetiif hedduu galatoomuu siin ta'ee jira. Akkasuma hordoftoonnii fi daawwattoonni kabajamtoonni maatii martiitu warreen maatii taatanii laayikii sheer gochuudhaan walitti keenya jajjabeessaa, warreen maatii ta'an immoo maatii ta'a isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana gaaffii ajaa'ibaatiif kan martiin na gaafatte jechuudha. Gaaffiin kun hundumtiyyuu wanta nama tsallabu tokko keessa hin jiru jechuudha. Wanta nama bohaarsu wanta fataa zana nama godhu qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gara gaaffii keenyaatti darbina. Duraan dursaa hedduu galatoomuu gaaffii kana na gaafachuu keetiifi yeroo asumarraan immoo martiin gara Ameerikaa deemaa jirti waan ta'eetiif yuutuub ishee kana laayik gochuudhaan sheerii gochuudhaan bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkasumallee sabiskiraayibii warreen hin goone sabiskiraayibii godhaaf isiniin jechuu jaalladha. Egaa gaaffii martii na gaafatte jechuudha. Gaaffii inni tokkoffaa eessatti dhalattee naan jettee jirti. Eessatti dhalattee naan jette ani kanan dhaladhee Wallaggadha. Wallagga waan ibsamee Galatii Haraatitti dhaladhee jechuudha. Maqaa koo yoo feetan Maasii Galataan jedhama. Maqaa chaanala kootii Raahel Tuubiidha. Gaaffii inni lammaffaa yeroo jalqabaaf maatii kee hojii ati hojjettee gammachiiftee maali jedha jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi hojii ati maatii kee hojjettee gammachiiste maali jedha. Egaa asirratti jechuudha. Erguma dhaladheetii yooma gammachiisa jedhee yaada garuu akka kootitti ergan guddadhe immoo waanan hojjedhee isaan gammachiisee jedhee yaadu yoo jiraate waa baay'eedha. Garuu waa baay'ee hojjedheen jira. Hojii kiyyattis immoo maatii kiyya akka isaan gammadanii hin beeka jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kanan dhaladhee baadiyyaadha waan ta'eef baadiyyaa keessatti sana dhaladheefiyyuu mana citaati jechuudha. Kan nuti qabnu mana qorqorroo ijaareefiitiin ijaaramaa dhufe kuni itti gammadanii natti fakkaata. Hojii keessaan siin jedha kanadha. Gaaffii inni sadaffaanii waggaa meeqatti biddeen tolchuu jalqabde? Waggaa meeqatti biddeen tolchuu jalqabde naan jettee waggaa meeqatti akka biddeen tolchuu jalqabe? Ani umurii kiyya hin beeku jechuudha. Garuu ijoolleedha tolchuu jalqabetti. Biddeen kana jechuudha gaafa tolchuu jalqabee harka kiyya qabanii akkasitti dirribanii sana dabarsiisan jechuudha. Garuu immoo umurii kiyya meeqa akka ta'e hin beeku siin jedha. Kanaaf biddeen tolchaa kanarratti jechuudha mudannoo qaba. Guyyaa takka maalan ta'eeti. Amma biddeen tolchaa kana na barsiisanii harka kiyya qabaniitiyyuu akkas godhaniitu na barsiisan jechuudha. Yeroo tokko guyyaa tokko akka tasaa ta'ee harmeen kiyya gabaa deemte jechuudha. Harmeen kiyya gabaa deemteennaan ana hangafa waan ta'eef kan anaan oliin jiru waanuma jira mana. Kanaaf harmeen kiyya mana hin jirtu waan ta'eef harmeen kiyya akka dhuftee hojii hojjettu hin fedhu. Karaa ol ta'etti waan ta'eef guyyaa gaafa sanii jechuudha kalaa sanii biddeen tolchuu bareera jedheetaniini harmeen kiyyaan dhufni daftee dhuftu gabaatii deemsa karaa fagoo deemte waan ta'eef miilaan deemtu waan ta'eef dafa hin galanii. Innaa gara galgala naannoo sa'aatii 11 fa'aa wayii akkasiin ta'a eelee kiyya irraa kaa'ee biddeen tolche jechuudha. Garuu biddeen seerumaanin tolchee takka irra baasee tan gombisaa qabachiise takka immoo nan furdisee innaa otoon akkas jedhu biddeen sana tolchee kan nu ga'u tolcheetuyyuu eelee irraan fuudha yeroon jedhu eeleen na gube jechuudha. Harka kiyya na gube eelee lamatti tarsaasee jechuudha. Biyya kana na mudatee jira biddeen tolchaa irratti. Gaaffiin kee inni gaaffii arfaffaan farsoo na qubeetta.
farsoo naquu beektaa naan jette martiin ijoo gaaffiin akkasii nama gaafatama. Gaaffiin akkasii nama gaafatama mee deebiinaa deebisaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maartiitu jechuudha. Farsoo naquu beektaa naan jette farsoo naquu ganaa galee baradhoote malee farsoo naquu. Inna ati maaliif na gaafatte? Nakaa dhimmachuuf immoo maaliif na gaafatte moo farsoo kana dhuguu isaanii jaallattamoo akkamii? Farsoo kana irratti illee waaqa mudannoo qaba. Mudannoo isuma dhugaati jechuudha. Inni kun erga guddadhee kutaa meeqa baradha yookiin barnootaa galee kutaa 5 baradha jechuudha. Otoo kutaa 5 barachaa jiruuti. Abbaan kiyyaa afoosha qabanii jechuudha. Iddirii qabanii iddirii kana irratti harmeen kiyya baay'ee dhukkubsatte jechuudha. Harmeen kiyya garaatti baay'ee garuu hin dhukkubne jechuudha. Yeroo isheen dhukkubsatte sana iddiriin dhufeen jala ga'ee jira. Daakuun farsoolee daakamiitu qophaa'ee jira. Guyyaa kana jechuudha guyyaa hunkuroon isaa jalqabamutti harmeen kiyya dhukkubsattee mana hakiimii deemte jechuudha. Gaafa sana immoo maalan godhaa? Gaafa sana maalan godha isinitti fakkaate beektanii? Eelee sibiilaa irratti hunkuramu jechuudha. Hunkuroon farsoo duubataa jedhanii. Kanaaf ani eelee cumbootu jira jechuudha. Eelee cumboo yoo beektu ta'e eelee cumbootu jira. Eelee cumboo kana irra kaa'etanii hunkuroo sanallee hunda isaayyuu bishaaniin tottolfadhee xumuradheetanii jechuudha. Eelee sanarra kaa'ee eelee lama wayii hunkuree baaseetaniini eelee sadaffaa irratti wanta ittiin hunkuru suniin beektanii eelee cumboo immoo keessi isaa gadi hooqaadha jechuudha. Achi warraanii waanan ittiin qabee asii asiin hunkuroo sana gaggalagalchuu eelee sana isa gadi hooqaa sana keessa asii gadi uree gadi bahee jechuudha. Innaa kana farsoo naquu walumaa galanii beekan jedhaa yoo amma biyya arabaan dagachiiseera ta'e garuu naaf kolcha. Gaaffii inni 5ffaan mana baaburaa deemtee mudannoo si mudatee jira. Mana baaburaa deemtee mudannoo si mudatee jira jettee mana baaburaa deemee akkatti raftee qofaa bichaa nan gaafanne isuma bichaa bakka nan gaafatini. Mana baaburaa deemee guyyaa tokko nama wajjin warreebee beeka jechuudha. Mana baaburaa deemee kan iyyuu maaltu ta'e jechuudha. Ganama deemnee yeroo isaa yeroo ayyaana jala ga'edha. Ayyaana faasikaa jala ga'eetudha jechuudha. Orofaan kan keenya nuyi nama 4 taanee deemnee baabura kana deemne jechuudha. Nama 4 taanee deemnee ijoollee kaawwanii lafuma jiranii ayyaana naquu walumaa galanii beekan jedhaa yoo amma biyya arabaan dagachiiseera ta'e garuu naaf kolcha. Gaaffii inni 5ffaan mana baaburaa deemtee mudannoo si mudatee jira. Mana baaburaa deemtee mudannoo si mudatee jira jettee mana baaburaa deemee akkatti raftee qofaa bichaa nan gaafanne isuma bichaa bakka nan gaafatini. Mana baaburaa deemee guyyaa tokko nama wajjin warreebee beeka jechuudha. Mana baaburaa deemee kan iyyuu maaltu ta'e jechuudha. Ganama deemnee yeroo isaa yeroo ayyaana jala ga'edha. Ayyaana faasikaa jala ga'eetudha jechuudha. Orofaan kan keenya nuyi nama 4 taanee deemnee baabura kana deemne jechuudha. Nama 4 taanee deemnee ijoollee kaawwanii lafuma jiranii ayyaabeetti naqu garuu ana achirratti maaltu ta'e ni wal lolle jechuudha. Nama sana waliin orofaa keenya dabarsitee midhaan madaabaraatti qodaasisuuf jettee jechuudha. Yeroo kana ani hin dabarsitu jeetanii intala sana qabadhee achitti warreebnee wal tumnee mudannoo mana baaburaa isa kana namatti mee beeka jechuudha. Gaaffii inni 5ffaa gaaffii isa 5ffaa irraan darba jechuudha. Seenaa ijoollummaa hin daganne qabdaa jettee seenaa ijoollummaa hin daganne
seenaa ijoollummaa hin daganne biyyoo daakanii haasa'uu addooyyee jedhanii abbaa mana jedhanii biyyoo dugdatti baatanii oqqee xafaxafanii haasa'an sana qofa yaadadha. Kanuma jechuudha. Ammayyuu ijoollee maal nyaachuu jaallatta? Gaaffii isheen kabraa maal nyaachuu jaallatta jettee maal nyaachuu jaallatta kan jette caccabsaa jaalladhaani. Nyaata keessaa jechuudha caccabsaa hedduu tokko jaalladha. Innaa caccabsaa nyaachuu jaalladha jedheen jira. Gaaffii inni xumuraa maal jaa? Gaaffii inni xumuraa osoo carraa biyya alaa deemuuf carraa hojii kenna biyya kam deemuu jaallatta jette. Ijoollee gaaffiin kee xumurame natti fakkaata. Gaaffiin kee xumuraa biyya kam deemuu filattaadha. Osoo carraan nuti qaqqabee ani biyya kam deemuu filadhu jechuudha. Biyyuma Arabaa keessatti gara Oromiyaa osoo galeeyyuu carraa hojii uummadheef danda'ee jiraachuu nan danda'a jechuudha. Biyya biraa otooma xiyyaarumti isii ba'aa goota Ameerikaa deemii Kanaadaa deeminaan jedhanii gidduu tokko deemuu Oromiyaarraan kana jechuudha. Maaliif miidhagummaa waa baay'ee argee jira jechuudha. Biyyi ormaa maal akka qabu miidhaasaas faayidaasaas argee jira waan ta'eef biyya ormaa akkasumallee hin deemu jechuudha. Carraatiifis ta'e carraa jireenyaatiifis yoo ta'e yoo na qaqqabe biyya ormaa akkasumallee hin deemus hin filadhus jechuudha. Kanaa booda filannoon kiyya Oromiyaa qixxalamaan Oromiyaatitti galee akka nama tokkootitti ani fiikotii of danda'ee carraa hojii tokko uummadhee jiraachuu fedha malee carraa hojii biyya ormaarraa nagahillee ani biyya alaa deemuu hin fedhuun siin jedha. Gaaffiin kee na gaafattee kana hundumaati jechuudha. Kanumatti buqqaadha gaaffii kee xumureetiin jira. Hanga gaaffii godhanii na gaafattee gaaffii meeqaffaadha kan saddeetaffaan deebisnee jaalalli si qabee beekaa yoo si qabee beeke akkam si godhaa jette waay. Jaalalli si qabee beekaa jettee jaalalli na qabee beekaa mammaa natti kaafta waa'ee jaalala kirooriksi na obaase. Seenaa jaalalaa sitti kaasuu hin fedhu. Kirooriksi meeqa na obaase gara filaashiitti na dabarsee jira. Jaalalli na qabe jedhe tokko nama na jibbisiisa, tokko midhaan na jibbisiisa, lammata bishaan na jibbisiisa, nama takka nama natti dubbatullee hin fedhu. An kanaachi immoo jaalalli yeroo na qabu nama arrabsi nama tumi nama tumi nama arrabsi naan jedha yeroo jaalalli guyyaa takka na qabe jechuudha. Na kan isiniin jedha jaalalli na qabeellee hin beeku mudannoo jaalalaallee hin qabu. Ammallee jaalalli nan qabu jechuudha. Martii keenya mudannoo jaalalaas hin qabu isiniin jedha. Jaalalli yeroo nama qabu akkam nama godha jettee jirti. Midhaan nama nyaachisuu, bishaan nama dhugaasu, nama jibbisiisa, namaan haasa'u nama jibbisiisa, nama tumi nama tumi nama godhaa, nama ajjeesillee nama godha jechuudha. Kanaafiyyuu warri akkasii godhu jaalalatu si qabe jechuudha. Madaamii fa'aa arrabsi nama godha. Hojii fa'aan hojjetiin nama godha. Akkasisiniin jedha. Gaaffiin keenya xumuramee jira. Waan gaaffii kana na gaafatteef galatoomii garaa coomsiinteen jira. Killee gara Ameerikaa waan deemaa jirtuu fi nagaan nuuf deemii karaa gaarii siif haa ta'u siin jenna. Akka gara Ameerikaa yeroo deemtu immoo waan hundumaa viidiyoo waraabdee akka nu lakkistee nu bashannansiistu abdii guddaa sirraa qabna siin jenna. Waan na dhaggeeffattaniif hundi keessan galatooma. Warreen maatii Raaheltuu bintaan immoo Raaheltuu jedhaatoo maatii naaf ta'a isin jechuu jaalladha. Obboleettii keenyallee jajjabeessaa sheer godhaa fi laayik godhaa fi warri maatiin taanes maatii ta'aa fi isin jedha. Hedduu galatoomii waan istiidiyoo keessatti naaf galteef baay'ee galatoomsiin jedheera. Ciao.